Bara kubbaan miilaa taaktika leenjistootaan hidhamee taphattoonni bilisummaa dhabanitti inni garuu kubbaa miilaan bashannanee deeggartoota bohaarsa. Saffisaa fi dandeettii qabuun taphattoota garee faallaa dirree keessatti kuffisee kaasa. Deeggartoota afaan qabsiisa. Taaktika garee faallaa salphaatti diiga. Rukuttaa bilchaa fi rukuttaa adabbii irratti taphattoota sadarkaa olaanoo keessatti ramadama. Inni yeroo dhiphuutti xiyyiitii dhokaastee garee faallaa ittiin ajjeestudha jechuun leenjistoonni isaa isa jaju. Inni garee faallaan marfamee qaawwaa xinnoo keessa kubbaa dabarsuun nama tapha jijjiirudha. Maqaa kana hundi keessanuu beektu. Neeymaar daa Silvaa Saantoos Juuniyer. Lammii Ingiliz kan ta'e barreessaan Aleeks Beelos kitaaba isaa kubbaa miilaa karaa jireenya Biraazilotaa jedhu irratti waa'ee biyya jaalala kubbaa miilaan kufte kanaa akkas jedhee ture. Lammiin Awurooppaa tokko seenaa isaanii yoo gaafatte waa'ee waraana addunyaa lammaffaa sii kaasa. Biraaziloonni garuu jalqabni isaaniis xumurri isaaniis waa'ee geeba addunyaa fi taphattoota urjii isaanii Peelee, Soqraaxes, Roonaaldoo, Roonaaldiniyoo, Kaakaa, Riivaaldoo, Roomaariyoo, Kootiiniyoo. Taphattoonni urjii samii kubbaa miilaa irratti ifan hedduun Biraazil keessaa ba'an, Neeymaariin dabalatee. Neeymaariin yeroon guddisu kaffaltii ibsaa kaffaluu dadhabnee guyyoota hedduu dukkana keessa bulleerra. Ifa duungootiin qarshii gahaa malee maatii jaalala qabu dhaabneerra. Daandii kubbaa miilaatiin utuu qarshiin hedduun horatiin dura jireenyi isaa harkaa gara afaaniitti akka ture kitaaba isaa My Story Conversation with My Dad jedhu irratti ibseera. Neeymaar magaalaa industirii Biraazil kan taate Moontaaz Kruuzes keessatti dhalate. Dandeettii mucaa isaanii kana addunyaan utuu hin bariin dura abbaan isaa hojii adda addaa 3, haati isaa hojii 2 hojjechuun maatii isaanii jiraachisaa turan. Waggaa 14ffaatti akkaadaamii taphattoota akka Kootiiniyoo, Roobiiniyoo addunyaaf dhiyeesse akkaadaamii Saantoosiif mallatteesse. Neeymaar umurii isaa 17ffaatti garee kubbaa miilaa Saantoosiif tapha pirofeeshinaalaa isaa jalqabaa taphate. Bara 2011tti Saantoos keessatti seenaa haaraatu dalagame. Waggoota 50 booda geeba mo'attoota Ameerikaa kibbaa kan ta'e Kooppaa Liibartaadoos gargaarsa Neeymaariin injifatan. Neeymaaris bara 2011 fi 2012 walitti aansuun taphataa cimaa Ameerikaa kibbaa jedhamuun riikardii Roonaaldiniyoo gochoo hirmaate. Bara 2013tti kilabii Ispeen kan ta'e Baarseloonaan yuuroo miiliyoona 57 Neeymaariin mallatteessisuu isaa ifa godhe. Deeggartoonni Baarseloonaa 56,500 ta'an kaampinooti argamuun simannaa ho'aa godhaniif. Taphattoonni urjii 3 Ameerikaa kibbaatii argaman hidhata addaa uumuun Baarseloonaa gara tabba milkiitti baasan. Kaampinoon dursummaa MSN'n dirree waraanaa sodaachisaa gochuun Laaliigaa, Chaampiyoons Liigii, Kooppaa Diraaree gara kuusaa Baarseloonaatti galchan. Bara 2017tti Baarseloonaan oduu ajaa'ibaa tokko beeksise. Yuuroo miiliyoona 222 taphataa qaalii addunyaa kanaa ta'uun kilabii Faransaay PSG'tti hanga 2022tti turuuf Neeymaar mallatteesse. Yeroo ammaatti ispoonsara qofaarraa waggaatti yuuroo miiliyoona 20 kan argatu hordofaa faashinii fi jaalala muuziqaan kan hiddame taphataa addunyaa kanaa Neeymaar Juuniyer.